kilaasteraa misoomaa jirudha. Dhaabdaabe. Guyyoota lamaa sittiin haleellaa hidhattoonni daangatanii. Ati kana qabdee jechuun iyyaan asuma dhaabe waan tokko himaa isin hin jenne isin kun. Dhagayaa lallabaa waan jettu lammeeni. Dhagayaa lallabaa waan jettu lammiini hongee caamsaa fiixee gaalaaree looni maddaa jetti foontu na hafooni. Faraqaan dubbadhaa hoggoota walittiin isin gadhiisa. Miidiyoonni kun afran keessumaa hoo miidiyaa waa'ee Oromoo irratti hojjetanii fi miidiyaa afaan Oromoo miidiyaa Oromooti. Hordoftoonni xiyya kabajamoo assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka kun jirra jirtu isin jechaadha. Arra miidiyaa kana afran bifa gaafiif deebii yookaan intarviiwudhaatiin gaafiif deebii godhee isiniif dhiyeessa. Viidiyoon kun yoo isinitti tole immoo laayik godhuudhaan keessumaa hoo warri maatii chaanaala kiyyaa hin ta'in chaanaala gadaa Orootuu hogguluuftan sabiskiraayib gootanii maatii akka taataniif abdiin qaba. Kanaafuu hamma xumura viidiyoo tanaatti hogguu dhageeffatan isinitti tola jeetiin abdii qaba nu faana tura. Isin hundinuu hoo miidiyaa afaan Oromootiin dubbatu. Hundi keessanuu ammas yeroo carraa akkuma wal dura dhalataniin waliin kennitanii achi booda immoo hogguu maqaa keessan himatan osoo hojii teessanitti hin seenne dhaabbattan. Akkuma walirra guddaatiin ammoo wal duraa fi duubaan hojii keessanis dhageeffachaa yaana. Mee OBN ati dura itti fufime dura dhalatte waan ta'eef. Nagaan isiniif haa ta'u daawwattoota keenya oduu isaa kanaan isinitti himaa oduu waliin anan boriifan baay'ee isaatii gara oduu jalqaba. Maqaa kee eegee himte dhaabi maqaa kee miti dhaabi jennee maqaa kee eegee himte dhaabi OBN itti aani garuu immoo maqaa kee biroon kutin atiisi maqaa kee eegee himte achitti dhaabbatte. Akkam jirtu kan jirtu daawwattoota Oromiyaa miidiyaa neetworkii hojii guyyaa kanaaf qabannee dhiyaanne isinitti himnaan Muhammad Fantaalleetiim. Guyyoota gee 11 Simo Kello dura. Kello atis maqaa KFC achirratti dhaabi biran darbin. Ashama akka funee daawwattootaa fi hordoftootaa Keelloo miidiyaa oduu yeroo kanaa qabannee dhiyaanne irraa oduu kan isinitti himu. Gee 11 itti darbi. Ati maquma kee himtee dhaabda malee hojii kee himisiin hin jenne. Godina Harargee lixaa keessatti namoonni qaama mootummaatiin butamanii achi buuteen isaanii dhabamuun dhagahame. Hundi isaaniitu miidiyaa afaan Oromootiin dubbatuu fi miidiyaa Oromoon dhageeffatu. Jarri kun hundinuu wamma afaan tokkoon dabarsan garuu immoo wamma saba sanii dabarsan. Hamiitu hawaasa keessa oolee fi hamiitu hawaasa gara duubaatiin oolee fi gara fuulduraatiin oolee waliin dhageeffan. Mee waan gabaasa isaanii dhageeffannee walitti haa deebinu. OBN gabaasa irraan tana qabdu mee itti fufi. Miseensonni mana maree federeeshinii fi mana maree bakka bu'oota uummataa godina Jimmaa aanaa Shabee Sombootti oomisha ruuzii kilaasteraa misoomaa jiru daawwatani. Dhaabdaabe. Haya OBN atis mee waan dhageesse arraan tana waan gulaalaa oolte waan dhageessee jirtu waa'ee hawaasaa ati mee himi. Guyyoota lamaa sittiin haleellaa hidhattoonni daangaa ce'uun godina Wallagga Bahaa aanaa Kiiramuu keessatti raawwatanii. Ati kana qabdee jechuun iyyaan asuma dhaabe. Haa Kello kottume Kello ati hoo maal qabda? Waa'ee oduu arraan tana wanni wal qabattee jirtu maal qabda? Waan sammee gabaabsituu himatiiti. Illoo Abbaaboor keessatti waraannii fi caasaaleen biltsiginnaa nama nagaa ajjeesuun dhagahame. Waan tokko himaa isin hin jenne isin kun 11 ati hoo maal dhageesse? Mootummaan Itoophiyaa meeshaalee fi shaqatoota murtaan biyya alaarraa galfaman muraasaaf yeroo murtoofneef hayyamni sharafaa alaa akka dhorkame beeksise. Miidiyaan kun hundinuu miidiyaa afaan Oromootiif hojjetuu fi miidiyaa afaan Oromootiin hojjetu kan dhageeffatu uummata Oromooti. Isaan hundinuu waan garaagaraa fitatanii dhufan. Isaan kana hundaaf dhaabsii ati qabdu maali? Sheekh Abdosh Aliyyi. Dhagayaa lallabaa waan jettu lammeeni. Dhagayaa lallabaa waan jettu lammiini hongee caamsaa fiixee gaalaaree looni naddir maddaa jetti foontu na hafooni. Duuba beela ati dhageesse ati hawaasa keessa ka jiru quba qabdu kana jarri kunilleen ala jiraatu OBNs achuma jira quban qaban jechuudha. Amma garuu haalli sun jijjiiramee oomisha qamadii ofirra darbitee alatti sirguuf hojjechaa jirti. Akka Oromiyaatti bona jallisiin qamadii lafa hektaara miliyoona tokko irratti misoomsuu fi karoora qaban milkeessuuf qulqullina faraqaan dubbadhaa hoggoota walittiin isin gadhiisa. Saree fi seenaa tubbaa jala deemaa warra rakkataadhaa jirtan arjoomaa arraas galatoomaa boruus galatoomaa.